Hello, akkam nagaa fayyaa. Kun viidiyoo tiitoriyaalii fireeshmaaniidhaaf kennamudha. Viidiyoon kun hedduu barbaachisaadha. Keessafuu warra fireeshmaanii waggaa tokkoffaa barataniif maal jennaan fireeshmaaniin hedduu jiruu ta'e irratti hedduu murteessaadha. Kanaafuu waan hedduu murteessaa kana galmaan gahuudhaaf waan garaagaraa yookaan viidiyoo garaagaraa yuutuubarraa ni barbaadda. Yuutuubarraa afaan keetiin sirriitti hubachuudhaaf yookaan viidiyoo afaan keetii tan sirriitti qophaa'itedha. Kanaafuu barattoonni afaan keessaafuu barattoonni afaan Oromoo dubbatan viidiyoo kana sirriitti itti dhiyaachuudhaan akkasumatti yuutuuba isaallee sabiskiraayib, sheer godhuudhaan itti dhiyaatanii qajeelota akka irraa baratan maaf jennaan waan silaa as keessatti dubbatamuu qabu takkaallee osoo irraa hambisne hanga danda'ame isinii himuudhaaf yaallaa jechuudha. Kanaafuu koorsiin tun koorsii haffasanii miti tan koontentii yookaan koonseptii isaa isiidhaa hogguu hubatan hedduu laaftuudha jechuudha. Kanaafuu barattoota hundaa'uu affeeree jira jechuudha akka isaan koorsii sana sirriitti laalanii irraa fayyadaman. Kallattumaan karaa viidiyoo keenyaatti adeemnu. College of Social Science and Humanity, Department of Political Science and International Relation. Kallattumaan karaa qabiyyee chaaptar 1 deemna. Chaaptar 1 qabiyyee gurguddaan kan jala qaba. Qabiyyee hanga kana hubatte jechuun bakka giloobaalii A+ fidde jechuudha. Kanaafuu qabiyyee kana tokkoon isaa haa waliin ilaallu. Maaf jennaan moojulli hedduu guddaadha. Moojula san keessaa tan filatamte waan hanga kana sirriitti hubatte jechuun hedduu takkas gargaara. Yuunivarsiitii fe'ee keessa jiraadhu afaan keetiin hogguu waan takka dura hubatte achi booda waan inni ijoolleen sii galuu danda'a jechuudha. Content of chapter 1 qabiyyee chapter 1 nation nationalism state or country nation maali nationalism maali state or country maali wanni sadiin kun hedduu wal fakkaata. Kan adda baafannaan bakka takka rakkoon jirtu jechuudha fatanaa hogguu daleeduu sirra waliin fakkaattu jechuudha. Kan afaan keetiin hogguu sirriitti hubatte. Kabiraa international relation hariiroo addunyaati. Sadaffaan actors in the international relation state actors or sub-state actors. International relation yookaan hariiroo addunyaa kana keessatti warri gahee taphatu yookaan walakkaa gahee taphatu warri gahee hin taphanne eenyu faadha. Level of analyze in international relation sadarkaa international relation yookaan hariiroo addunyaatti eenyu faadhaatu gahee bahaa. Nama individual sadarkaa nama dhuunfaatti group sadarkaa gareetti sadarkaa state sadarkaa biyyaatti system sadarkaa sistema yookaan sadarkaa gamaa waan tokkotti eenyutu gahee guddaa taphataa. Waan hanga kana addaan hubatte jechuun sirriitti si galee jechuudha. International structure of international relation international system caasaa sistema addunyaati. Inni kaan ammoo theory of international relation international relation tun hariiroon addunyaa tanarratti yaadrimee garagaraatu jira. Yaadrimeen san tokkoffaa idealism yookaan liberalism illee jaamtee maqaan isaanii beekamti. Kanaafuu akka hin shawwatamne idealism fi liberalismiin takkumaa jechuudha. Yaadrimeen idealismii maali? Konseptii isaa yoo hubatte idealismii habiraati wajjin wal sitti hin fakkaatu. Kanaafuu kanallee ibsuuf deemna sirriitti realism illee maal akka taate marxism yookaan structuralism maqaa lama qabdu kunis. Kanaafuu maqaa lamaan kunillee sirriitti adda bahuun dirqama. Maaliif jennaan fatanaan hogguu baatu fatanaan waa xiqquma nama shawwadan malee fatanaa jechuun bakka mataa bira jiraati. Contractivismiinis maal akkasiin taate critical feminism yaadrimee hanga kan hubatte jechuun gloobaaliin sirri si galee jechuudha. Afaan keetiin sirriitti hubannaan fatanaa irra hogguu dhayxee wanneeti si galtee wanneeti waan hin taane fidduuf hin jirtu jechuudha. Kanaafuu kallattumaan karaa chapter 1tti deemna. Conceptualization of nation nationalism and state yaadrimee nation maali nationalism maali state maali. Nation refers to a community with common history. Nation kan inni kun akka sabaatti saba inni afran meeqaansa saba jechuudha. Refers to a community hawaasa tokko kan ibsu with common history seenaa wal fakkaataa qabu.
with common language afaan wal fakkaataa afaan waliinii culture aadaa waliinii psychological makeup akkaataa isaan itti nama hammachuu danda'an fakkeenyaaf saba Oromoo fudhattee Oromoon hammataadha oguu jennu psychological makeup jechuudha. Tradition aadaan isaanii aadaa waliinii kan qaban songs sirba akkaataa weedduudha reside in shared territory daangaa tokko keessa haa jiraatan isaan kun hundi waliin maal jedhaman neeshin jedhamti jechuudha. Kanaafuu neeshiniin naashinaalizimii wajjin akka waliin fakkaanne asumarraa hubatamuu ni danda'ama. It constitutes a common people joined by shared identity and a common social practice. Neeshiniin tun maaliif keessa hammattennaan constitution if keessa hammachuu jechuudha. A community of people uummanni tokko joined by the shared identity kan eenyummaa waliinii waliin qooddatu kan dhiiga waliinii akka ta'e jechuudha. And a common social practice wanni isaan godhanis waan takka jechuudha. Common social practice jechuun wanni isaan godhan waan takka jechuudha. Nations are historically entities that involve organically out of more similar ethnic community. Akka namichi Haywood 2014 2014 namichi kun ibsetti nation jechuun seenaa guutuu hawaasa eenyummaan isaadhaa wal fakkaattu jechuudha. Eenyummaan isaadhaa wal fakkaattu jechuudha. Hawaasa jalqabarraa eenyummaan isaadhaa sirri wal fakkaattu nation jennaan. Itti hafuufnu on the other hand karaa biraatiin nation is usually used interchangeable with state or country. It would be better particularly for nation state. Nation tun yeroo takka takka state yookaan country wajjin wal bira dabarsanii itti fayyadaman. Fakkeenyaaf nation state jedhamtee itti fayyadamti. Kanaafuu kunis waa'ee nationii jedhameeti ibsama. Despite this terminology becomes irrelevant, we still use nation for substituting state. Kanaafuu nationiin kun country yookaan state wajjin bakka wal dabarsanii itti fayyadamanis kanaafuu inni kun sirrii miti waan ta'u miti. Kanaafuu nationiin state yookaan country wajjin bakka wal dabarsamee ni fayyadamamaa jedhamee yoo si dhufe sobata jechuudha. Akkas jedhamee fayyadama malee sirrii miti. Nationiin state yookaan country wajjin sabni biyya yookaan mootummaa wajjin wal fakkaatee ittiin fayyadamamu. Kanaafuu dogongora jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhatte for instance jechuun fakkeenyaaf to refer member of state miseensa mootummoota gamtoomanii United Nations yoo fudhatte we are using fayyadamu jirra nationii tana akkam goone interchangeable with that of state or country. Nationii tana state yookaan country wajjin bakka wal dabarsinee itti fayyadamaa jirra. United State kaja'u United Nation kaja'u kana akka kun sirrii miti. Kanaafuu akka kun sirriidha jedhee yoo dhufe sirrii miti jechuudha. Asumaanuu nationii finne jechuudha. Defining nationalism. Sirriitti ilaali. Nationalismii fi nationii wal fakkaatu. Nationalism has most contest definition. Jechiin nationalismii jedhu kun hiika hedduu qaba. Hiika wal dorgomu garaagaraa gurguddaa qaba. Nationalism jechuun sabboonummaa jechuudha. Sabboonummaan kun hiika gurguddaa hedduu qaba. However, haa ta'u malee here we do have at least two broad meaning. Hiika gurguddaa lama as keessa ilaalla nuti. Wanni immoo hubatamuu qabulleen hiika hanga kanaa jechuudha. Nationalismiin hiika biraatti hin barbaadin bakka. Hiika armaan gadii kan nama kana hubannaan freshman ta'e lakki dareeyte jechuudha. Farsi tokkoffaan hiika lama qabannee jira hiika gurguddaa garuu hiika hedduu qaba. Hiika gurguddaa lama koorsii freshman irratti kan namaa jechuudha. Farsi tokkoffaan it is feeling of loyalty. Miira amanamummaa. It is feeling of proud. Miira biyyateetiin boonuudha. It is feeling of devotion. Miira biyyateetiif kennuudha. It is feeling of love. Patriotism. Biyyatee jaalachuu. Patriotism miira jaalala biyyaa. It is feeling of sacrifice to one's own state or country. Biyyateetiif amanamuu. Biyyateetiif if kennuu. Sacrifice jechuun biyyateetiif aarsaa ta'uu. Hiiknisiidha. Nationalism jedhama jechuudha. Sabboonummaa jedhama. Sometimes yeroo takka nationalism sabboonummaan tun is also defined ni ibsamti.
they believe that one's own country is better than others. Hiikni kululleen waa'ee naashinaalizimii je'ee waa'ee naashinaalizimii ilaalchisee kamtu sirriidha si jee si dhufuu danda'a. Yeroo takka naashinaalizimiin biyyi tiyya fakkeenyaaf Itoophiyaa is better than Keniyaa ilaalcha kana je'us naashinaalizimii wajjin deema. Biyyi tiyya biyya biraarra gaariidha, biyya biraarra bareedduudha, biyya biraa filatamtuudha jechi je'us naashinaalizimiin ibsa. Qabadhaa asirratti. Secondary lammaffaan kun lammaffaati. It service naashinaalizimiin kun akka maalitti tajaajila jira akka maaliin nu godha as social akka hawaasummaa akka siyaasaa economic movement akka sochii dinagdee fi even an ideology of society with common identity in terms of ethnicity or nation. Inumaatu ideologiin xiinsammuu hawaasa tokko waliin itti qabu hawaasa sabni tokko waliin itti qabu maal jennaan naashinaalizimii jennaan. Nation of ethnicity jee akka nation wajjin waliin fakkaanne. Nationalism is doctrine that asserts the nation as basic political unity in organizing society. Haywood 2014. Akkana micha kun Haywood jedhamu kun itti ibsetti nationalism yookaan sabboonummaa jechuun is a doctrine ilaalcha that asserts kan falmu kan ilaalcha cimaa the nation sabni tokko bu'uura sirna siyaasaa hawaasa tokkoo yookaan gurmaa'insa bu'uura sirna hawaasa tokkoo ittiin jedhamee yaamamuudha. Hawaasni tokko gurmaa'ina isaa irratti organizing jechuun hawaasni tokko akka gurmaa'uuf kan karaa saaqu naashinaalizimii jennee fudhanna. Jennee fudhannaa jekka Haywood jedhu ibsutti. Nationalism continue itti fufi. Nationalism is a movement that promotes interest of particular nation or ethnicity. Nationalism jechuun is a movement sochii that promote interest of han guddisu interest of particular nation or ethnicity. Fedhii garee hawaasa tokkoo kaa'u guruppii tokkoo galmaan gahuudhaaf kan sochiin taasifamu maal jedhama sabboonummaa jedhama. Akka jedhan isaa sabboonummaa jedhamuuti. It also includes the aspiration. Sabboonummaan kun maal keessa qaba? Hawwii. Aspiration hawwii. And strength qabsoo society. Qabsoo hawaasa tokkoo hawwii fi qabsoo hawaasa tokkoo for establishing independent or sovereign state of one's own. For establishing hundeessuudhaaf independent or sovereign state of one's own. Bilisummaa biyya takka independent jechuun biyya takka ta'e dandeessi hundeessuudhaaf yookaan biyya takka sovereign jechuun bilisummaa birmadummaa akka isiin qabaattu biyya ofii takka godhuudhaaf sochiin taasifamtu naashinaalizimii jennaan. In this sense haala kana keessatti some argue that ammana tokko ni jedhan that it promotes the liberalist principle of self-determination. Nationalismiin tun ni guddifti. Liberalist principle qajeelfama bilisummaadha. Bilisummaa akkam? Liberalist jechuun bilisa ta'uu self-determination qajeelfama bilisummaa hiree ofii murteeffachuudha. Jecha ana sirriitti qabadha. Liberalist principle of self-determination. Bilisummaa qajeelfama hiree ofii biyya ofii irratti ofii murteeffachuudha qaama biraarraa osoo qaamni biraa isaan hin dhiibin. But garuu this hiree ofii murteeffachuun laaftu miti. Kanaafuu but garuu this become major challenge to legitimacy of the empire in Europe. Akka malee hiree ofii biyya ofii irratti ofii murteeffatanii bilisummaa mataa ofiitiin nama barbaadan filatanii jiraachuun major become challenge rakkoo gurguddaa ta'e to legitimacy jechuun seeromsuudhaaf takkaa'uu hiree ofii murteeffachuu kana seerawaa godhuudhaaf keessaafuu empire Europe empire Europe keessatti takkaa'uu Europe bichaa miti akkasuma Itoophiyaa keessatti illee hiree ofii murteeffachuun hedduu challenge guddoo si feesisa. That was the reason maal jennaa kun sababa fakkeenyaaf that was the reason sababa behind why the Finns uummanni Finns wanted to an independent Finland. Biyya Finland bilisummaa mataa isii fedhan. Bulgaariyaas uummanni Bulgaariyaan wanted an independent Bulgaria.
bilisummaa biyya Bulgaariyaa fedhan. Sarbiyaanis an independent Sarbiyaa bilisomte fedhan. Kanaafuu naashinaalizimii mirkaneessuudhaaf chaallenjii guddootu si dhufa. Chaallenjiin tun hedduu hamtuudha. Kanaafuu kana dura dhaabbachuun hedduu akkaan cimaadha jechuudha. Kanaafuu thus as a nation, as a nationalism caused outbreak of revolution in the wars across the globe. Nationalism cause sabboonummaan gaa hiree ofii murteeffatanii impaayera guddaa kan naatu si bulchu ofirraa kaasuu erga ta'e kana kaasuudhaaf nationalism caused outbreak of revolution warraaqsi akka banamu karaa banee and wars waraanni across the globe duniyaa guutuu akka qaxxaamuru maaliif biyyi tokko guu warraaqsa haaftee biyyi san milkooyte biyyi biraalleen irraa barti. Kanaafuu waraanni wars across the globe akka waraanni biyya kaa'u addunyaa guutuu qaxxaamuru kan goote naashinaalizimiidha. Naashinaalizimiin tun brought collapse of old empire. Empire dullacha akka kufuu fiddi. Marker of for new border. Dangaan hariin akka bu'uureeffamu. Forced coming of new state. Mootummaan hariin akka dhufuuf karaa banti. Particularly keessaafu nation state in Europe. Biyyoonni nation state jedhamu biyyoonni fakkeenyaaf akka Balkan state yeroo Osmaan Turkii jalaa itti bahan hedduu laffa'anii hedduu Osmaan Empaayirii ofirraa kaasanii bilisummaa mataa ofii labsatanii mootummaa haaraa biyya ofii irratti shoommatanii daangaanis haaraa sararame jechuudha. And this nation state biyyi tun become major actor in the international politics. Aktoroota qabu taphattoota siyaasa addunyaa keessatti hedduu guddoo taate jechuudha. Kan biraa what is a state? State maali? State is an organized and self-governing political entity or unity. State jechuun unorganized waan qindaa'e or self-governing mootummaa ofiin of bulchu political entity or unity sirna siyaasa isaa ofiin gaggeessee ofiin of bulchu kan qaamni alaa isan dirqine kan qaamni alaa isarratti murteessine kan ofumaa ofiin of bulchu kan waa hiree ofii murteeffatu state jedhama. State has the following elements. Mootummaan tokko state isa wanta takka state jedhamuudhaaf elementii armaan gadii guutuu qabdi yookaan kiraateriyaa armaan gadii guutuu qabdi. These are kiraateriyaan yookaan elementiin isaan guutuu qaban tokkoffaa government. State jedhamuudhaaf mootummaa ta'uudhaaf tokko government bulchiinsa qabaachuu qabdi. State fi governmentiin adda adda. State jechuun mootummaadha. Governmentiin bulchiinsa. Statein mootummaan tokko state jedhamuudhaaf governmentii qabaachuu qabdi. Lama populationii qabaachuu qabdi. Sadi define territory daangaa beekamaa qabaachuu qabdi. Define territory jechuun daangaansi asii dhaabbataa beekamu qabdi. Sovereignty birmadummaa mataasii qabaachuu qabdi. Afuraffaa recognition has now added as a fifth element of state. Beekamtii qabaachuu qabdi. Wanni hanqi kun maal jedhama? Elementii isteetii jedhama. Elementii isteetii jedhama. Isteetii wanni takka isteetii jedhamuudhaaf akka biyyi takka isteet ta'uudhaaf waan hanqa kana guutuu qabdi. Tokko naallu. Tokkoffaa government. Government can be individuals or groups who act on behalf of people or representing one state. Government kan jennuun can be individuals nama dhuunfaa ta'uu danda'a or groups yookaan garee takka who act kan hojjetan on behalf of the people uummata bakka bu'anii warreen dalagan namni dhuunfaallee haa ta'u kan uummata bakka bu'ee dalagu gareellee haa ta'u kan uummata bakka bu'ee hojjetu maal jedhama government jedhama or yookaan representing one state biyya takka bu'ee kan dalagu governmentii jedhama haa bulchiinsa jedhama jennaan. Bulchiinsaa fi isteetiin waliin fakkaattu jechuudha.
Population can be homogeneous or heterogeneous. Population jennuun uummata jechuudha. Can be homogeneous. Homogeneous yogguu jennu uummata afaan tokko, aadaan tokko, amantiin tokko jechuudha. Uummanni kun uummata aadaan tokko, amantiin tokko ta'uu danda'a. Heterogeneous uummata afaanis addaa, aadaanis garagaraa, biftiinis garagaraa kanaas ta'uu ni danda'a. Uummanni they are believed to be isaan amanaman the people jedhamanii bakka akkas jedhamanii beekaman who permanently reside within the state. Uummata yeroo dheeraa yeroo dhaabbataadhaaf gisee hunda yeroo hunda biyya isaanii keessa jiraatu biyyattii isteetii keessa jiraatu populationii jennaanii. Populationiin homogeneous heterogeneous ta'uu danda'a. Homogeneous jechuun warreen afaan tokko dubbatan amantii takka aadaan takka jechuudha. Heterogeneous jechuun faallaa kanaati. Warreen amantiin addaa afaan addaa sabni addaa jechuudha. Kan yeroo dheeraadhaaf isteetii keessa jiraatan mootummaa san keessa jiraatan populationii jennaan. Isteetiin takka mootummaan tokko populationii yoo hin qabaanne isteetiin jedhamu. Sadaffaa territory. Territory daangaa jechuudha. Territory refers to a noun or clearly defined area of state. Territory jennuun noun ni beekama clearly ifaan ifatti defined kan ibsamu area of state. Bal'insa lafa bulchiinsa tokko kan ibsu. Area jechuun lafa hogguu ta'u bal'insa lafaa sanii usually boundary are expected to be made. Keessaa boundary jechuun daangaan isaa are expected ni eegama to be made based on international law. Akkaataa seera addunyaatti daangaan isaa daangeeffamee kan jiru territory jedhama. Boundary yookaan territory jechuun tokkuma guddaan isaa immoo territory. Territory is state can be separated by natural or human made means. Daangaan territory of state daangaan mootummaa tokko can be separated addaan bahuu danda'a. Daangaan isteetii Itoophiyaatii fi isteetii biraa tokko by natural qabeenya uumamaatiin waan akka dhagaa tokko kan Suudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru addaan bahuu danda'a. Yookaan human made means takkaa'uu waan namni tolcheen daangaan biyya takkaa biyya Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduu jiru Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru dhagaa rabbiin achitti uumeen yookaan biqiltoota namnichi dhaabeen addaan bahuu danda'a. Kanaafuu uumamaa fi namtolcheedhaan daangaan biyya takkaa addaan bahuu ni danda'a jennaan. Kanaafuu state boundary daangaan bulchiinsa tokko are drawn through delimitation and or demarcation. Daangaan bulchiinsa mootummaa tokko boundary jechuun daangaa jechuudha. Akkuma nama dura himetti are drawn ni kaafama ni tolfama akkamitti through delimitation and or demarcation jecha lamaan kanaan daangaan biyya takkaa ta'a. The former hogguu jennu delimitation jechuudha. Delimitation kan jennu kun refers to sketching in it on map. Daangaa kan lafarra hin jirre kan kaartuma irratti sararamee jiru. Delimitation jennaan. Fakkeenyaaf kaartaa hogguu bantan Itoophiyaan Keeniyaa wajjin bakka tanaa wal daangeessiti. Itoophiyaan Suudaanii wajjin asii wal daangeessiti. Lafarra hin jiru. Kaartaarra malee. San maal jennaan? Delimitation jennaan. Whereas jechuun faallaa delimitation jechuudha. San leetar jechuun jennu endaaboo tokko dhufa jechuudha yoo ta'u Ingiliffaan leetar jechuun demarcation jechuudha. Indicates ni agarsiisa. Pointing out visible or waan takka tan sirrii mul'attu. Pointing out visible jechuun waan sirrii mul'attu tan daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa hedduu jirtu yookiin or separating means or land takkaa'u lafaan adda baatee jirtu. Sachaas kanneen akka using stone dhagaan biyya lamaan gidduu jiru yookaan biyya lamaan gidduu jiru tirii tamuu ni jiru or building tan jaarmee ni jiru. Tanaan addaan daangeeffamtu demarcation jennaani. Kanaafuu delimitationin refers to sketching
it on a map. Biyya takka Itoophiyaa fi Keeniyaa koo biyya lamaan takka kaartumarratti addaan daangeessuu. Daamarkeeshiin ammoo akkaataa wanni san lafarra mul'atutti ta lafarraa kaa'u. Kanaafuu isaan lamaan kun waliif faallaadha jechuudha. Delimiteeshiniin maappii irra bichaa hagguu ta'u, daamarkeeshiniin lafaan yookaan waan mul'atu akkaan biyya lamaan takka hedduu daangeessuun daamarkeeshinii jamaa akka waliin hin fakkaanne jechuudha. Kan biraa sovereignty. Sovereignty jechuun birmadummaa jechuudha. Refers to state absolute power over its boundary. Daangaa ammaa asofina kanarratti aangoo guutuu qabaachuudha bakka. Kan qaamni alaa irratti murteessine daangaa hanga isaa keessatti waan fedhe murteessuu danda'u birmadummaa jennaan. Birmadummaa qabaachuu jennaan. Over its boundary. Daangaa isii irratti absolute power jechuun aangoo nam tokko sirraa seenuu hin dandeenye jechuudha. Biyya ofii irratti aangoo absolute power qabaachuu jechuun sovereignty yookaan birmadummaa jechuudha. Internal sovereignty. Sovereignty kun bakka lama qoodamti. Internal sovereignty takka. Internal sovereignty yogguu jennu sovereignty bakka sadii qoodamti. Tokko internal sovereignty. Birmadummaa keessatti. The state through its government. State jechuun bulchiinsi kaa'u mootummaan through its government mootummaa isaa keessatti kaa'u bulchiinsa isaa keessatti has the full right mirga guutuu qabaachuu to manage internal affairs. Dhimma to manage jechuun hoogganuudhaaf internal affairs dhimma biyyattii keessa jiru hoogganuudhaaf with respect to law seera kabachiisuu kaa'u seera kabajuu wajjin dhimma biyya isaa keessa jiru konfideensummaa kaa'u ofitti amanamummaa guutuudhaan raawwachuu danda'uun internal sovereignty jennaan. Akkuma maqaan isaa ibsitu internal sovereignty yookaan birmadummaa biyya keessaa jedhamti. Osoo qaamni alaa dhufee irratti murteessine dhimma biyya isaa keessaa dhimma keessaa bichaa irratti hogguu murteessuu danda'u akkasiin fedhetti maal jennaan internal sovereignty jennaan. Sadaffaa state inclusive right mirga isteetii yookaan mootummicha hin qabne right to govern its respective territory in its own fashion. State exclusive right jechuun mirga isteetiin bichaan qofa qabu jechuudha. Daangaa isaa kabachiisuu in its own fashion jechuun akka ifii fedhetti daangaa isaa kabachiisuun state exclusive right jennaan. Sadaffaadha. Afuraffaan external sovereignty. Birmadummaa alaati. Birmadummaa alaa jechuun maal jechuudha? Akkuma maqaan isaa ibsutti it is to be free of any external control or interference. To'annaa alaa yookaan qaamni alaa tokkolleen osoo itti murteessin external control jechuun to'annaa qaamni alaa osoo itti murteessin yookaan interference jechuun gidduu seentummaa alaa tokkorraa bilisa ta'anii dhimma alaa qaban. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Keeniyaa wajjin yookaan Itoophiyaan waa'ee Abbayyaa irratti Ijiptii wajjin mari'achuudhaaf osoo Ameerikaan takkallee to'annaa irratti godhin osoo Ameerikaan takkallee gidduu seentummaa yookaan interferansiin godhin Itoophiyaan Ijiptii wajjin waa'ee hidha Abbayyaa irratti mari'attee mariirra gahuun external sovereignty jedhama jechuudha. Kan biraa recognition waan isteetiin itti beekamu keessaa tokko kadhuma recognitionidha. Recognition beekamtiidha. Beekamtiin akkaan jabduudha. Beekamtii jechuun to be accepted fudhatamummaa argachuu. To be accepted jechuun fudhatamummaa argachuu or recognized as a state akka mootummaa tokkootti beekamtiin kennamuufi. Akkuma maqaan isaa ibsutti recognized jechuun beekamtiin kennamuufi jechuudha. Akkamitti as a state akka mootummaa tokkootti. By the internal qaamni keessaatii fi or external body qaamni alaatis fakkeenyaaf IGO for instance international government organization jechuudha. Mootummaan addunyaa beekamtii sii kennu mootummaan keessaatis qaamni keessaatti illee beekamtii sii kennu jechuudha. Fakkeenyaaf Somaalilaandiin kriteeriyaa yookaan sharxii isteetii hunda ni qabdi.
خمالة recognition مالي سوماليلاندين recognition موتوموني recognition كان نفقه international government organization أبن موتومات الدنيا ده بيكمتي سوماليلاند من كننه خنافو يصير recognition قبضو state جام توجو مالت رايرته بيكمتي رايرته recognition state جام راف سوماليلاندين recognition أواجو قبدي hanga recognition hin qabaanne takkatti state hin jaamtu jechuu kanaafuu recognition jechuun beekamtii qabaachuu jechuu eenyuun mootummoota gamtoomanii naqaa'u mootummaan biraallee naqaa'u mootummaan ollaas illee isii kannuu danda'a garuu irra guddaatti international government organization dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii isii kannuu qaba jechuu recognition of state is acknowledgement recognition of state jechuun beekamtii mootummaa acknowledgement jechuun beekamtii jechuudha kunis yaani isaadha or acceptance yookaan fudhatamummaa argachuudha akkamitti as an international personality by the existing state of international community akkaataa seera addunyaatti beekamtii argachuudha bakka existing state biyyisuun jiraachuun hawaasa addunyaatiin beekamtii argachuu jechuudha bakka yookiin isaa waan biraa takka illee hin qabu hawaasa addunyaatiin beekamtii argachuu jechuudha kanaafuu Somaalilaandiin beekamtii hin qabdu jechuudha kan biraa the declaration to fulfill certain essential condition of statehood as required by international law recognition argachuudhaaf to declaration labsamuudhaaf to fulfill certain essential waan barbaachisaa guutuudhaaf akaa'u isteetii haala isteetii barbaachisu guutuudhaaf as required by international law seera addunyaatiin hedduu gaafatamuun barbaachisaadha jechuudha in addition dabalataan state may not give recognition of new state arbitrary but may taking into account of their future interest dabalataan state may not give recognition state takka recognition kan namuufin hin qabdu akaa'u kan namuufi dhabuu dandeessi state arbitrary inni biraa labsiidha labsii waa'ee beekamtiiti declaration of to fulfill certain essential condition labsiin haalli barbaachisummaan international law kaa'u seerri addunyaadhaa sirraa barbaadu isaan kanaa jechuu in addition dabalataan state may not give recognition of new state arbitrary mootummaan may not give recognition beekamtiin kan namuufi dhabuu dandeessi new state biyya haaree jedhamtee arbitrary jechuun waliigalteen kan namuufi dhabuu danda'a but garuu taking into account for their future interest akkaataa fedhii fuulduraatti irratti garuu hundaa'ee end with aspiration hawwii to keep their relation hariiroo with mother state hariiroo isiin biyya ogguduraa irraa fattoite wajjin eeguudhaa wajjin kan namuuf ni danda'a jechuudha. With mother state jechuun fakkeenyaaf Somaalilaandiin Soomaaliyaa irraa hogguu buqqaatu hawwii Somaalilaandiin fedhii hawwii Soomaaliyaa eeydee akkasitti beekamtii argachuu wajjin beekamtiin Somaalilaandiif kan namuu danda'a. Where bakka the new state biyya haareen yookaan Somaalilaandiin ta'e nuun established or seized bakka isin hundeeffamtetti beekamtii kan namuu akkasiin ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu paartiin tokkoffaan global affairs waraabaa turre asirratti xumurama hanga paartii lammaffaa walitti deebinutti nagaatti.